Qooyi ani kanan jedhu inni kaan boo'ee boosisa. Isa deemu bu'a moo ishee deemtu bu'a? Ishee deemtutu boosisa moo isa ergutu boosisa? Ani naan gallimi waanni kun. Anaaf namni maanaa boo'u dhibee dhugaa rabbi. Anis akkuma namaa ji'a sagalittiin dhaladhe. Akkuma namaa biyya arabaa inuman deeme. Ana ammaa namni na gaggeessee naa boo'u dhibe. Maaliif dhibame mee? Hankoo kun maal ta'e qophaatti carrechi. Isa kaaniifuu abbaan manaa moo hiriyyaadhaan riqqinatti gaggeessee maxammaxee ija keessa laalaa bu'a. Ay miskiina laa. Ela chawoo jettachi siite moo miskiina walla. Ji'a sadan ganammoo hin jiru. Innarra waliif waa. Ila deeminni karaa kee kutii. Garaa kee kutadhu ila. Mataa isaa gadi cabsatee. Miskiina kun bu'a mimmaan isaa lolaase. Wallaahi ji'a ja'an kanammoo ishee irratti hin biraa laala. Yoo obboleessa ta'ellee soorii. Garuu hiriyyaa taanaan ji'a jahan kana karaa eegee birriin akka gaashaatti ergamuu dinna faaxeen biraa faana yaa kottee na baasii jedha ela. Har'a waaqa laalaa imimmaansa xuruurfachaa inni gaggeessu kuni hiriyyaa taanaani ji'a jahaan har'a dhugaa rabbi tokkotti marmee tokko nagaa gaafata. Tokko lubbuu onnee turuu ruuhii. Yaa galbi yaa ayyuuni yaa tokkootiin ishaanis amma baataa taata ishaan taashee sokkitu kun ji'a ja'an kana booddee yaadni ishiin jijjiirama maal jennaani akkamma walitti gogan kana miti dubbiin ila warri kun immoo tarraabuu dhugaara yaa ijoollee keenya qooyi nagaan irraanfanne garuu nagaan ziniifaa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa kootti rabbitti haa tolu isinis nagaa akka qabdan abdiin qabaa nageenyi keessan lafa jirtanitti irraa hafaa haa ta'u isiniin jedhaa. Yuutuubii koo sabiskiraayibii laayikii sheerii gochuun dagatiinaa na jajjabeessaa maatii naaf ta'a. Warri maatii naa taatanii jirtan immoo kabaja argadhaa. Lafa deemtanitti kabajni isiniif haa ta'u isiniif haa malu isiniin jedhaa. Ammaali beektu. Dhugaa rabbi anaaf namni boo'umaaf dhibame ana gaaffii kanatti ta'e isa kaaniif akkas boo'a mimmaansaa lolaasee mataasaa gadi cabsee kiisisaa keessa harkasaa kaawwatee yaadaa bada ana maa namni dhibee gaafan biyya asiisee dhufe abbaa kiyyannaa gaggeesse tokko gaafan biyya galee deebi'e obboleettiitti kannaa oltu na gaggeesse lama ana maa maammadoon dhibime. Kiyya kun maali carraan? Wallaahi heebadee miskiina hatoobisiin kaate waaqa laala kaamimmaan isaa targate miskiina wallaa garaana nyaate namicharrallee akkana bu'aamela ji'a lamaan kana waan hin jirreef takka muttan kolfa sinii galee itti gogee wallaa miskiina ittuma lokokka itti isheen immoo ittuma jeegde. Yaa barakinya maa suuta yoo deemte mula achi sitte garaa didee bu'aa deemti lafa laala cha'ummoo jetti gadagaltee inni mula tasfaa kee muradhu deemii kuti karaa kee dheedha lammataa gadi cabe maaloodha waansaa maa nama garramuu warrum dhelaa yaa rabbii kiyya amman gaafa galu. Wallahi ittiin gogaa muka hapheetti gogeen lubbuu onni tiru jaarsa koo qaalii hin jedha kaa'ama. Maa dhugaa rabbi maa kana gaggeessu yoo dhibe kana fudhatu dhibaa silaa maammadoon amma yeroo bahan miti yeroo galan irra namatti fiigaa. Amma kalas gaafa hankommoo taraa kun sin kofashiisa gaafa hankommoo dinqii dhaga'amma maal jennaani kana gaggeessu dhibe malee kana fudhatu dhibu waan ta'eef gaafichuma laaltu garuu ijoolleen keenya gaafa jalqaba akkana deemtanii lapheesin nyaatanatti fakkaata garuu gaafa achi geessanii iddoo ammaa kanaan jirtan dhugumatti yoo jaallattanii dhugumatti abbaa manaa keessa yoo ta'e amanamaa fi isumaaf jiraadhaa. Yeroon jedhuun maallaqa keessanitti ergaa jechuu kiyya miti.
Bakka dubartii jabduu, dubartii ogeettii, dubartii hubattuu, dubartii gorsituu, dubartii ofiif taatee maatii ishiif taatee ofirra dabartee illee ollaa ishiitiif taate ofitti boontu, ofiin gammaddu. Inni konfideensii mataa ishee kakabdu jechuudha. Akkas ta'a darbee waadaa galtanii ani kan keetii sumattanii heerumaa jettanii gaafa biyya jirtan irraa ammasammastanii gaafa biyya arabaa deemtan immoo wadi hin jedhiina. Maaliif jennaan ilmi dhiiraa kunis dhugaa qaba. Gaafa dhaqee hiriyyaadhaan ganamu haamileen isa cabaa. Dubartiinis dhugaa qabdi, dhugaa hin qabnuuf miti. Gaafa dhaqnee isa amannee kiyyadha jennee irratti of gannee nu jala deebi'u ulfaataadha, baay'ee qarsamii nama cabsa. Garuu unumatu iddoo ta'uu dhaabata. Unumatu of kabaja, unumatus of salphisa. Kanaatiifuu gaafa biyyaa baatan maaliif akka baatan erga adda baafattanii namni gaafa sin biyya jirtan sun sin jaallatu. Gaafa dhabdan, gaafa kuftan, gaafa cabdan kan sin wal'aanu, kan sin gargaaru, eessa jirtaa, maalirra jirtaa, maalitti jirtaa keessan sana ka beeku biraa nafiina. Haa dhabus, haa argatus, haa beelahus, haa quufus isuma goradhaa dhuma keessan. Maaliif jennaani isheen namni guyyaa keessa nama baru waanuma ittiin nama bare sanaan nama madaala. Ka ganama nama beeku furrooftuu taates, urgooftuu taates, xurooftuu taates, fokkistuu taates, bareedduu taates ka ganama si beeku waanuma ganamattiin si bare sanaan si beeka. Jaalala dhugaa, jaalala qulqulluu siif qaba jechuudha. Gaafa ammoo faaxeen biyyaa baatee achi geessee dhidhiqattee diddibattee tiiktookii kanarra fataa jettee feesbuukii kanarra fataa jettee zannaxxee maammadoon itti baay'atu isa ganama itti dadhabe sana, isa gaafa isheen biyya jirtu, gaafa furrooftuu ishii sana, gaafa homaa dibachuu, homaa dhiqachuu kan hin beekne sana ishee jaallatee ayizoo si wajjinii nan jira jedhee gaafa ishee gargaaree iddoo isheen kufte sana lafaa ishee kaasee tarree namaatti gaafa inni ishee dabalu gaafa biyya arabaa kana geessu tiiktookii fi feesbuukii irra baanaan irraanfatte isheen isaatiin ka biraatti ceeti jechuudha. Maal jennaani ka guyyaa keessa dhufu waanuma ittiin dhufe nama beeka, waan ittiin argeen nama beeka, ka ganamaa ka itti si beeku sana, ka lafatti si beeku, ka maaninnatii kee beeku, haadha kee, abbaa kee, obboloota kee adda baasee beeku. Gaafa biyya ati jirtu sanaa si jaallatetu kabaja sii ta'a, kabaja sii kenna malee ka feesbuukiidhaan dhufe lubbu onnee tiru siin jedhu suni onneen isaas qilleensa irratti tarsaate, lubbuun isaas qilleensa irratti badde. Kanaatiifuu ka'uma ganama si gaggeesse sana, ka'uma gaafa ati gaafa biyya jirtu ayizoo hin darbamaa, hin dabartaa. Amma hin danda'immoo si bukkeen jira siin jedhee si jabeesse, si gargaaree si gaggeesse sana irraa hin fagaatiin. Isuma jabeeffadhu, isuma guddifadhu, isuma faana nama taanaa. Anis jijjiirameetti jijjiiramtee gaafa tokko taanee dhala godhanne dhala keenya jijjiirrannaa kaahanuu ta'aa jedhiiti yaada hiriifi malee maallaqa keerra farrafin. An maallaqa lafarra farrafechaa hin jiru. Kanaatiifuu dhugaa rabbi dhugaa mashii yoo dubbanne gaafa biyyaa baatan maammadoo biyyaa qabdan sana dagatiina. Isuma sinii wayya. Sareen biyya abbaa ofii yoo nama nyaatte wayyaatte Oromoon. Kanaafuu isuma jalqaba biyyatti beektan sana gaafa simbooletti qeeltan akkasin dhungatee isinitti marmee isinitti goggogee mimmaansa wakakaka godhe akkuma cabbii waaqarra gad darbatamtutti mimmaansa of keessaa daddarbatee sin dhungatee sin gaggeesse sana isumatti hafaa. Huneetaan nuuroo keessanii isumadhaa siniin jedhama. Baay'eeni feesbuuk irra lubbu onnee tiru jedhanii abbaa manarraa kaachisu. Faaxeen illee itti keessaan dubbiste haadha manarraa kaachiste abbaa mana. Isa akkasii kana isa dhugaa rabbi gaarummaan qabu. Dhala keessaniifis hin tolu, jireenya keessaniifis hin tolu siniin jedha. Amma kanatti walitti goggoganiiru. Amma otoo ji'a lamaan kana ji'a sadan kana agarra ta'e dhuguma rabbiiti yoo isaan akkana wal yaadan. Akkana waliin jaallatan garuu jaalalli isaanii dhugaadha. Dhugaarratti kan hundoofte taanaan haalli isaanii hin jijjiiru.
maallaqa qabaataniifis miti malkii qabaataniifis miti yaada gaarii yoo qabaatani lafuma yaadan sana gahu. Yaada gaarii hin qabaatin yaadni isaanii maallaqa taanaan jaalalli isaanii jijjiiramte dhumatte jechuudha. Kanaatiifuu faaxochoonillee waan gootanii waan jettan waan hojjettan waan iddoo dhaabattan adda baafadhaa beekaa darbee naamuma jalqaba beektan sana filadhaa filannoo keessan isuma gaafa furrooftuu keessan sana sin jaallate sana isinii wayyaa maammadoo biraan lakkaa'inaa kanas qabdanii kanas hin gadhiisinaa abbaa manaa namarraa hin fudhatiinaa. Akkas wayya amma jarri tokko tiiktook irratti wal boosisu wal jalaa hatanii jechuudha. Kanaatiifuu xinniqqaaqee godhadhaa maaliif akka deemtan eessa akka deemtan adda baafannee haa deemnu. Dhugaa rabbiin ulfaatti garuu jaalalli akkanatti dhuguma jaalalladha hiriyootadha taanaan amma akkanatti walitti gaggabanii wallaa hirrifatanii warri bukkeellee isa nama kana sikka'ee boo dhuguma isaa bu'anni miskiina wallaa garaana nyaate kutta isheen dur amma galbeedhatte immoo baay'ee jettee inni tasfaama kee kutadhuu deeme ayizoo jedha sobee of jabe.